oduun isinitti himaa jalqaba irratti mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaan bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin ministeerri dhimma alaa Eertiraan dhimma Itoophiyaatiin burjaajaa jirti jedhe. Itti dabaluudhaanis Itoophiyaan hawwii dogongoraa fi kan yeroon isaa irra darbe keessa jirti jechuudhaan hawwiin Itoophiyaa kan yeroon isaa irra darbe kun immoo Eertiraa burjaajessaa jira jedhe. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa dhimma waldhabdee qaamota TPLF lamaanii fi muddama yeroo ammaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dhalate ilaalchisee dippiloomaatotaaf ibsa kenne. Ibsaa dippiloomaatotaaf kenneen mootummaan Eertiraa maal jedhee gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a gadhumaatti nu waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin pirezidaantiin Somaaliyaa masaraa mootummaarraa bahanii gara buufata xiyyaaraa utuu deemaa jiranii fanjiin isaan irratti darbatamuun yaaliin ajjeechaa isaan irratti gaggeeffame. Pirezidaantichi yeroo ammaa kana haala akkamii keessatti argama kan jedhu kanan isiniif gabaasu ta'a. Madhumaatti na hordofaa. Akkam jirtu daawwattoota Burqaaduu chaanaalii keenya chaanaalii Burqaaduu irratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan namoota hedduudhaan nu qaqqabsiisa. Itti aansuudhaan bal'ina oduu kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin ministeerri dhimma alaa Eertiraan dhimma Itoophiyaatiin burjaajaa jirti jechuudhaan hawaasni idil-addunyaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa godhan gaafate. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa dhimma waldhabdee qaamota TPLF lamaanii fi muddama yeroo ammaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dhalate ilaalchisee dippiloomaatotaaf ibsa kenne. Eertiraan waldhabdee keessoo bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigraay fi TPLF gidduu deemaa jiru keessaa gahee tokkollee akka hin qabnee fi himannaa dhimma kanaan wal qabatee haala kamiiniyyuu irratti dhiyaatu ifatti akka mormitu ministeerri dhimma alaa biyyattii ibse. Muddama yeroo ammaa naannoo Tigraayitti mudachaa jiru maqaan ishee ka'aa kan jiru Eertiraan gartuu TPLF gidduutti waldhabdee uumamaa jiru keessaa Eertiraan harka qabdi. Garee TPLF kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamus Eertiraa waliin mari'ataa jira kan jedhamaa jiru yeroo ta'u, ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee garuu ibsa bitootessa 18 bara 2025 dippiloomaatotaaf Asmaraatti kennaniin Eertiraan waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessatti uumame keessatti gahee qabdi jechuun himannaa dhiyaatu kamiyyuu biyyi isaanii cimsitee akka mormitu ibsanii. Gama biraatiin immoo torban darbe ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos Finfinnee keessatti haala qabatamaa naannoo Tigraay keessaa ilaalchisuun ibsa kennaniin mootummaan isaanii gartuun TPLF tokko Eertiraa waliin hidhata qabaachuu akka amanan dippiloomaatotatti himaniiru. Garuu gartuu TPLF isa kamtu Eertiraa waliin hidhata akka qabu adda baasanii waan ibsan tokkollee hin qabanii. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa obbo Osmaan ibsa bal'aa kennaniin waraanni Eertiraa sadaasa bara 2022 booda daangaa biyyattii beekamtii idil-addunyaa qabu irratti bobbaafamaniiru jechuudhaan namni waraanni Eertiraa ammallee daangaa Itoophiyaa keessa jira jedhu yookiin yaada akkasii dhiyeessu kamiyyuu rakkoo keessoo Itoophiyaa akka waan dhimma Itoophiyaa fi Eertiraa ta'etti fudhachuu yaalaa kan jirudhas jedhe. Qaamoleen dhimma siyaasa biyyoota lamaaniitti dhiyeenyaan hordofan tokko Eertiraan akka waraana kaaba Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin dhaabbachuun lolteetti waliigaltee Piriitooriyaa keessatti haammatamuu dhabuun dallansuu qabaachuu akka dandeessu akeeku. Haa ta'u malee obbo Osmaan mootummaan isaanii waliigaltee Piriitooriyaa akka dhimma keessoo Itoophiyaatti ilaaluun alatti adeemsicha keessa seenuuf fedhii homaa akka hin qabne ibsanii. Dabalataanis Itoophiyaan hawwii dogongoraa fi yeroon isaa irra darbeen karaa dippiloomaasii yookiin humna waraanaatiin ulaa galaanaa fi buufata galaanaa argachuuf yaalaa jirti jechuudhaan Eertiraan hawwii Itoophiyaa yeroon isaa irra darbe kanaan burjaajaa jirti jechuun obbo Osmaan dubbatanii. Dabalataanis obbo Osmaan akka jedhanitti Eertiraan hawaasni addunyaa fi qaamonni dhimmi isaa ilaallatu Itoophiyaan walabummaa fi tokkummaa daangaa ollaa ishee akka kabajuuf dhiibbaa akka taasisuuf gaafatti jechuudhaan ibsanii. Gama biraatiin immoo aangawoonni Itoophiyaa irra deddeebuudhaan Itoophiyaan biyya Afrikaa baay'ina uummataa olaanaa qabdu utuu taatee jirtuuti. Ulaa galaanaa garuu hin qabdu. Kanaaf ulaa galaanaa qabaachuun dhimma jiraachuuti jechuun isaaniis ni yaaddatama. Oduu itti aanutti darbaa pirezidaantiin Somaaliyaa masaraa mootummaa irraa bahanii gara buufata xiyyaaraa utuu adeemaa jiranii fanjiin isaan irratti darbatamuun yaaliin ajjeechaa isaan irratti gaggeeffame. Pirezidaantiin Somaaliyaa yaalii ajjeechaa isaan irratti gaggeeffame jalaa ooluun isaaniis dhagahame. Pirezidaantiin Somaaliyaa guyyaa kaleessaa wayita isaan reenjarii uffatanii gara dirree waraanaa imaluuf gara buufata xiyyaaraa adeemanitti yaaliin ajjeechaa kan isaan irratti gaggeeffame yoo ta'u, haleellaa isaan irratti gaggeeffame kanaafis Alshabaab akka itti gaafatamu ibsame.
Fanjiin isaan irratti gadhiisames konkolaataa isaanii irratti kan dhufe yoo ta'u, miidiyaaleen garuu odeeffannoo dogongoraa pirezidaantichi du'eera jechuun gabaasuun isaaniis beekame. Miidiyaaleen pirezidaantichi akka waan du'eetti dogongoraan gabaasuu isaanii hordofee gorsaan nageenyaa pirezidaantichi homaa hin taane jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreesse. Pirezidaantichis erga balaa kanarraa oolanii booda gara buufata xiyyaaraa deemuun helikoophiteraan gara kutaa bulchiinsa Hiiraan deemanii bakka isaan deemanittis simannaan isaaniif taasifameetu jira. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanaalii keenya chaanaalii burqaa oduu irratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Oduun nuti isiniif dhiyeessuun immoo kan qaama tokko deeggaree qaama tokko mormu osoo hin taane oduu dhugaa ta'e argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo keenya immoo laayik gochuudhaan nu bukkee dhaabadha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura.